jirtan hordoftoota keenya. Kun wirtuu aartiiti. Sagantaalee keenya wirtuu aartii darban keessatti eebba kitaaba waataa waloo shaggaa baadiyaatiin barreeffamee biyya Jarman magaalaa Nuurambargitti eebbifame dhawaataan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Sagantaaleen eebbi kitaabaa kun ittiin raawwatame keessaa tokko sagantaa Marii Aartiiti. Sagantaan Marii Aartii barreessitoonni, weellistoonni fi ogeeyyoonni adda addaa irratti hirmaatan kunis waa'ee aartii Oromoo irratti marii bal'aa kan gaggeesse ture. Mariin kunis aartiin Oromoodhaa garamirraa garamitti deemaa jira kan jedhu, aartiin Oromoo waggootaan darban keessatti hin guddate moo hin qancare, yoo guddate maaliin ibsama, yoo qancare hoo sababa maaliitiif qancare kan jedhuu fi qabxiileen biroo kan ogummaa gaazexeessummaa ilaalanis ka'anii mariin irratti gaggeeffamee ture. Marii kanarratti argamuudhaan yaada kan kennan ogeessi biyya Jarman tokko Mr. Malfreend uffannaa aadaa, walaloo fi barreeffamoota adda addaa fi sirboonni waltajjii irratti dhiyaatanii uummata bashannansiisaa oolan kunneen aadaan Oromoo, afaan Oromoo, duudhaan Oromoo ammam guddataa deemaa akka jiruuf ragaa guddaadha jedhanii jiru. OGMC'n waltajjii eebba kitaabaa kanas ta'ee waltajjii marii aartii kanarratti hirmaachuudhaan qooda isaa kan bahe yommuu ta'u, qophiin keenya har'aas marii wirtuu aartii irratti xiyyeeffata. Marii wirtuu aartii kanatti hirmaachuudhaan sagantaa kana waraabee qindeessee kan isin dhiyeessu gaazexeessaan OGMC Muhammad Ahmad ta'a. Akka itti dhiyaattan isin affeeraa turtii gaarii. Manfred, erstmal im Namen von organisatorischen Komitee hier, ich bedanke mich herzlich für deine Beteiligung. Es war nicht nur in verschiedenster Art hast du beteiligt für diese Veranstaltung. Außerdem in der Vergangenheit auch hast du viele Oromo-Veranstaltungen geholfen mit Idee, Flüchtlingsangelegenheiten, Einzelpersonen unterstützt. Erstmal bedanke ich mich. Heute sind wir hier nicht wegen politischer Angelegenheit. Wir sind hier wegen einer Einweihung von unser Freundesbuch. Ja, sozusagen auf Deutsch, ich glaube, Gedichtsbuch heißt es, Wata. Okay, wie fandest du vielleicht die Bedeutung? Ich weiß nicht, ob du schon mal übersetzt gelesen hast. Ich weiß es nicht. Wie fandest du allgemein die Veranstaltung und das Buch? Ich darf mich erstmal überhaupt bedanken, dass ich mich hier beteiligen konnte. Und ich fand die Idee insgesamt, so eine Veranstaltung zu organisieren, fand ich wirklich ausgesprochen gut, weil ich sag mal, Kunst ist eigentlich das, was uns alle ja von allen Lebewesen unterscheidet. Ich denke, was uns ganz wesentlich unterscheidet, ist erstmal die Sprache und dann auch die Kunst. Und es gibt von einem alten deutschen Dichter, der überwiegend Kinderbücher geschrieben hat, der hatte einmal gesagt, Kunst ist eigentlich die Verzierung des Lebens. Und ich denke, gerade die Kunst macht den Unterschied. Sie ist zum einen identitätsstiftend. Wenn ich mich so hier umschaue, dann sehe ich sehr viel an Kunst. Ich sehe zum Beispiel die Kleider, die Frauen hier tragen, ist für mich eine typische äthiopische Kunst. Sehr farbenfroh und für mich, ja, ich sag mal, das, was mich außerordentlich anspricht. Es gibt noch ein weiteres Zitat von einem sehr bekannten deutschen Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf.
Der hatte einmal gesagt, Kunst ist der Mensch. Mensch ist die Kreativität. Und die Kreativität bedeutet Freiheit. Und ich denke, gerade die Kunst macht ganz wesentlich etwas aus und auch, man sieht es häufig in verschiedenen Staaten, sagen wir, dort, wo Kunst unterdrückt wird, gibt es auch keine Freiheit. Deswegen, Shaka, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir einige von deinen Gedichten schon mal übersetzen lassen. Ich finde die ausgesprochen gut und wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg. Manfred kan angaafadhee yeroo hedduu egaa dhimma Oromoo irratti nu waliin jira, namoota dhuunfaa gargaaraa akka hawaasaattis nu cinaa jira waggoota hedduu. Galateeffadhee ka'eetaniin sagantaa irraa akkamitti ilaalta jennaani sagantaa irraa akkuma ajaa'ibaatti akka laalu walitti cuunfeetaniin isinitti hima. Waa'ee artii irraa dubbate. Artii jechuun jireenya jechuudha, bilisummaa jechuudha. Artii keessaayyii uumaan mul'ata. Uumamni namaa kan mul'atu artii keessaayyii. Fakkeenyaa fi dubartoonni har'a uffata aadaa uffatanii dhufan kunillee ka agarsiisu artiidha. Hedduu akka miidhaguudha ka dubbate jechuudha. Shaggaa walaloo shaggaallee afaan Jarmaniitti hiiksisee xiqqoo akka dubbisee sanarraallee hedduu akka dinqisiifatee dubbatee harka dhawaaf yeroo tokko gabaabinaan. Taaju mee isin yeroo hedduu ummata kanaaf hojii mimmiidhagaa hojii karaa qabsootiinis haa ta'u karaa hawaasummaatiin rakkoolee biyya keessa jiran rakkoo jireenya ummataallee weelluudhaan gootanii ummataaf dhiyeessitu. Hojiin keessan immoo akka isin hojjettan kanatti ummataan bira hin gahuu yoo gahees immoo reaction yookaan deebiin isin argattan quufsaa miti yeroo baay'ee komiin kun ni ka'a. Ammoo rakkoon kun sirriitti warra beektootaan qoratame kanaaf wanni jedhame hin jiru. Mee akka ilaalcha keetiitti artiistoonni jajjaboon akka keetii akka Abdii Fadiis Gamtaa Dabbabe karaa walalootiinis Shaggaa karaa ogummaa gaazexeessummaatiin kunoo Muhammad Ahmad maaliif Oromoon as ba'ee mul'achuu dadhabe? Rakkoon guddoon jirtu rakkoon bu'uuraa hawaasa keenyaa fi waa'ee artii gidduu jirtu. Hubannoo waa'ee artii irratti hawaasni keenya qabu hedduu hawaasa biraarraa gadi aanaadha. Namni tokko hawaasni tokko artii isaa artii jechuun maal akka taate yoo sirriitti hubate sappoortii godha. Artii jechuun sabni tokko wanni sabummaan kennamuuf tokkoffaan afaani. Talammada artii hoggaa jennu aadaa, uffata aadaa, nyaata aadaa, sirba aadaati. Sabummaa hoggaasii kanan amma faranjiin gaafa mootummaa naannoo Harariitiif ummata tokkoof sabummaa kananiif gaafa yaadi kennuuf because naannoo saniin ture. Nyaata aadaa dhiyeeffadhaa jaaniin hin dhiyeessan. Sirba aadaa keessanii ka isin malee namuu hin qabne dhiyeeffadhaa jaaniin. Artistoota isaaniitti waan kana dhiyeesse. Tapha salaa jaaniin nama lama lamaa fi dubartii takka akkana dhaabbatanii taphatanii jechuudha. Waan aadaa isaanii hunda nyaata tapha ammallee afaanii waan shan moo jaha jechuudha. Wanni kun hundinuu artiidhaan dhiyaatte. Artii jechuun eenyummaa saba tokkooti. Sabni keenya silaa arra artistoonni Oromoo waan artiin taate tana beekanii artiin uumamaan keessatti uumamte sadarkaa kanatti lafaa kaanii silaa wasanoo diidoo kaleessa maasinqoodhaan sirba baasuu baate arra uummanni Oromoo ceesisa reediyoo afaan Oromoodhaatu hin qabu. Ali Birraa silaa kaleessa gitaara dhahee artii kana eegaluu baate. Waa lama hawaasa qofa irratti murteessoo odoo hin taane tokkoffaa hawaasni keenya gabroomaadha. Artiin hawaasa gabroomaadha, gabroomtuudha mootummaan isiitu.
tokko yoo bilisummaan uummata Oromoo hawaasni uummata Oromoo bilisoome artiin ni bilisoomti jedhee yaada. Akkasumaanoo ammoo dammaqinsa hagana hawaasni Oromoodhaa ka'ee bilisummaadhaaf akka falmatu kan godhe artiidha. Kana dhibbatti artiidha. Kaleessa irraa kaasee haga arraatti waan kaleessa Albirraa wallise, Wasanoo Diidoo wallise, kaleessa Abdullaa Jirmaa wallise, ka wallisoota qabsoodhaa hedduu jechuudha. Ka hangana hanga sigannee hin dubbanne waa'ee uummata kanaa arkuudhaan ciisee aada garaa keessatti waan san ol baasee hawaasa dhageessisee hay dammaqi hay lafaa jeeni ilaa arraan tanaa uummata keenya kan buheessee sadarkaa kana akka falmatuun godhe artii Oromooti sadarkaa tokkoffaa irratti kana akkas jeetiin murteessa. Kan lammataa hawaasni keenya waa'ee artii kanaa hin hubanne hoggaan isin hin jedhu hagi xiqqaan tokko hubachuu mala. Maaliif? Sappoorti godha silaa hubate artii bikka jirutti amma nuti kaasita tokko wallee takka naxalaa takka hojjechuudhaaf maallaqa keenya baasnee goonee namicha muuziqaa dha'uuf kophatti ka saaksifoona dalagu, ka beeza dalagu, ka diraama dalagu hundaaf goonee warra miiksi godhuuf kaffalleeti waa hundumaatti goonee xumuree tokkoof yoo akkam xiqqaate maallaqa biyya keenyaatti qarshii 20 olii baa kilippiin alatti. Hayyeegaa namni kun albama godheeti hawaasaa dhiyeessa. Deebiin hawaasa irraa harkatu hoggu takkallee yoo akkam xiqqaate dadhabbii namicha sanii jechuu waa'ee artiitii miti waa'ee beekumsa isaa inni hawaasa isaatiif qoode odoo hin taane dadhabbii waan inni itti baasisan xiqqaatullee irraa deebi'uufii qaba. Ammoo zamana ammaan tana irraa kaasee dur irraa kaasee haga irratti artiin Oromoo fijaasaa argachaa hin jiru akka gama kiyyaatti. Dabbee mee akkuma ati beektu Finfinnee keessatti amma nu ijoollummaadhaa qabnee Hagar Fikir Tiyaatir, Beeraawi Tiyaatir, Ambaasaaddar wanni artii biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti leenjiidhaa qabee haga beekumsa argachuu artistoonni Itoophiyaa yeroo ammaa akka Hooliwuudiif Booliwuud cidha isaanii xayyaaraan gochuu eegalaniiru barjidee isaanii. Ka afaan Oromoo sadarkaa kana akka hin geenye kan taasise akkuma amma Taajuu Shurrubbee jedhe sana dhiibamuu afaan keenyaati, dhiibamuu hogbarruu keenyaati malee dadhabina ummataati mitii ka jedhu baay'ata yeroo baay'ee yaanni hayyoonni kaasan. Mee kanarratti maal jettaati? Dhumarratti immoo gara. Duraan dursee hundi keessanuu as argamtu geessaniif baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Ittaansee shagaa baadiyyaa biyya alaa ta'anii yeroo baay'ee waan tokko hojjechuudhaaf baay'ee nama rakkisaa rakkoo kana darbee sagantaa kana akkana bareechuu fi baga kanaan singee sin jechuu barbaada. Kara gaafitti hoggaan nufu yeroo baay'ee rakkinni keenya tokkoffaa mana barumsaan hin jiru. Mana barumsaa artistii oomishu yookaan mana barumsaa artii kamiyyuu irratti kan hojjetu mana barumsaa akka Yaareeditti kaafaa Oromoo utoo baname utoo jiraate artiinuu ogummaadhaan deema. Amma baay'inaan muuxannoodhaan artiin Oromoo ka deemu muuxannoodhaani. Amma garuu namni barumsaan deeggaree waa hunda waan gaarii argaa jirra. Yeroo baandii kamiyyuu keessallee otoo deemte amma Oromiyaa keessatti namni saba biraatu hojjeta muuziqaa. Maaliif mana barumsaa afaan Oromoo waan hin jirreef jechaadha. Artiin keenya fagaatee akka hin deemne ka godhe mana barumsaa dhabuudha isa tokko jechaadha. Karaa biraatiin namoota biyya alaa jiran keessattuu as Jarmanitti poteenshaalii baay'ee jira, artistoota baay'ee jira, waa baay'ee hojjechuu danda'u. Rakkoon kan ta'e biyya alaa ta'anii waan biyyatti erganii waan bareedu hojjechuudhaaf rakkoo baay'ee jira. Tokkummaa barbaachisaadha. By the way har'a baay'een gammade. Uummanni asitti argamuun isaa baay'een gammade. Yeroo hunda
tokkummaadhaan wal qabannee wal ijaarree wal gaafannee wal gargaarree yaadaanis ta'uu danda'a karaa biraatiinis ta'uu danda'a otoo potentiaalii as jiru kana otoo fayyadamnee jedha galatooma. Okay, walumaa galatti yaada jabaa kaasee dabbeen yeroo biraa waa'ee dhimma siyaasaa qofaaf walitti qabamna. Har'a garuu uummanni ammi kuni kitaaba eebbisuuf argamuu keessaniif galatoomaa gammadeeraa isiniin jedha dabbeen. Okay, Abdii mee gara furmaataatti adeemnu sa'aatiinis gabaabaa waan ta'eef. Mee Jarmanii keessatti ka biyyaayyuu haadhiifnu biyya Jarmanii kana keessatti aartii Oromoo isin tumsanii aartii Oromoo guddisuuf hawaasni biyya Jarmanii hawaasni Oromoo maal gochuu qaba? bara 92 keessa qabsoo Oromoo keessa warri ture aartii qofa jechuu dandeenya. Baga hundi keessan har'a karaa qabsoo Oromoo dhuftan jechuun barbaada. Maaliif? Osoo akka amma qabsoo Oromoo kana keessa namni hundi seenetti akka aartistoonni duraan keessa turetti namuu keessa jiraate bilisummaan qaataa ishiitti. Ani hedduu haasa'ullee hin beeku. Namicha keenya tokkotu gaaf tokko maal jeeni beekta? Gaffaa ni beektanii dachii gaffaa. Gaffaa qarxaa jechuudha. Guuza kadhateeti kootaati dachii tana naa hojii qotaadhaa jeen guuza isaan kadhate. Qarxaa tana qotanii beekte tokko duuba maal jee wayi dhiira garaa jabeenyaa gaffan nama dheetii dhiira garaa jabeenyaa jee beektaa tokko dachiin itti jabaannaan osoo qaf godhu hogguusanii kunis maal jeen hiixadhuu dhayii jeen tunuu wal qabeenyaa. Hiixadhuuti dhayii jeen akkummaan kunuu wal qabeenyaa. Har'a hogguu kan walitti dhufne kun akki kunuu wal qabeenyaa jechuudha. Kanaafuu aartiin hawaasa barbaaddi. Keessaa'uu Jarman keessa namoonni jiran arraan tana gaa baanoofa keessa isin wajji ooluudhaaf isin bira rakisha ta'uu mala. Bakka biraatti qaaliidha beek. Abiraayim baadiyyaa maal jee rabbi rahmataa godhuufi saa Abiraayim baadiyyaa maaliif uummanni keessan kun sin kabajnee jaaniin. Anaa saaqatee fincaaruun harkan isaan kabajanii jeen jechuudha. Sini galee abdii fadis akka nam tokkootti isin wajjin jira. Dandeettiin isaa har'a isinitti illee mul'achuu baattu gaaf tokkoon isinii mul'atu ni dhufa jechuudha. Warra gaafa dandeettiin abdii fadis isinitti mul'attu dandeettiin taajuu dandeettiin shaggaa baadiyyaa dandeettiin gamtaadha isinitti mul'attu isin haa godhu jechuu kiyya. Silaa har'a wallistoota Soomaalee yookiin wallistoota Amaaraa taane kabaja guddaa fi bakka itti argamne hundatti isin nuuf argamtan ture jechuudha. Kana akka hawaasaatti hedduun isin galatoonfadha. Sagantaa kanarratti argamuu keessanii fi hamilee jajjabduudhaan isinirraa argee jira. Baga nuu jiraatan qeyroo baharaa wanni niin qeyroo baharaa juuf waan gurguddaa qabxii lamaan qaba. Qabxiin lamaan qeyroo baharaatti jiru takkaa maaliif abdiifatis qeyroo baharaa jettaa jeenam tokko nan gaafan. Waggaa jahan biyya kana keessa jira. Kan na wajjin rakkachaa ture qeyruma baharaati jechuudha. Garuu jara lamaan kana naa galatoonfadha jechuun barbaada. Nu jiraadha hanganumaa jechuu barbaada. Mee gamtaa furmaata aartii Oromoo guddisuu irratti keessattuu waan isin biyya alaatti hojjechaa jirtan kanarratti gargaarsi hawaasni Oromoo biyya Jarmanii isiniif gochuu qabu gabaabsiitii mee hawaasaaf dubbadhu. Hayyee galatoomaa warri guyyaa har'aa eebba kitaaba waata kanaatiif asitti argamtanii maatii aartii keessaa tokko waan taatanii fi guddaa galatoomaa jechuun barbaadaa ulfaadhaa. Akkasumas shaggaa baadiyyaa gargaarsa tokko malee waa tokko malee akka inni ulfaatu nama keessa jirutu beeka. Tarii waggaa darbee birrii soshaalii nyaata ta'a. Sana keessa darbee garuu wanti kun waan ji'a 2-3tti raawwatu miti. Akkeestiin xumuree asiin ga'uu isaatii fi kutannoo isaatii fi galatoome jechuun ni barbaada. Itti dabaluun aartistoota keenya dura jiran kana Abdii Faadisii fi Taajuu Shurrubbee dur TV irratti hin beeka. Har'a waliin jirra. Maal argatanii maaltu ta'ee fi akka aartistii Oromootti maal ta'e yoo jenne homtuu. Gaafan kana yaadummoo aartist Dr. Alii Birraa yoo har'a jiraatanii akkasumatti wajjin teenya dhina mana. Wanti godhamu tokko sababiin jirreef akka Oromootti akka waliigalaatti. Kana gaafa laalamu immoo bornu ta'oo eessa jirraa isa jedhu abdii nama kutachiisa. Hundumtuu ofuma itti dhama'eetii ofuma itti rakkateeti kan asiin gahu mee akka tokkotti ibsa. Mulluu affeeluu fi okkotee yookaan xuwwee abidda sunsuma kana kanatu nama barbaachisa. Wanni affeelamu sun mulluun sun aartiidha haa jennu okkotee malee hin bishaatu okkoteen immoo sunsuma malee hin dhaabbatu
Sunsuma sana dhaabaniitu abidda jalatti bobeessu. Abiddi sun uummata isinii. Osoo abiddi ittiin boba'in mulluun hin bishaatu. Okkotee yookaan xuwween sun aartistiidha garaasaa keessa jira mulluu sana bisheessuuf abiddatti ta'uu qabdu uummati. Isa kanaaf iyyuu amma kana hin taanetti immoo wanti kun akkuma inni jedhee siyaasasii namummaadhasii waan keessatti of ilaalanii sababa kanaati kan isaan mana barumsaas dhawwatanii akka Oromootti kan manni barumsaas hin jirre manni barumsaa Artii jechuu kooti kan hin eeyyamamnes banamuun dadhabame miti garuu hin eeyyamamu sababni isaa siyaasa waan ta'eef. Isa kanaafuu akka gabrummaatti fudhadha gabrummaadha gabrummaa kana jalaa bahuu fi hammi har'a dhufe kuni akka nama aartii gabrummaa jalaa baasuutti fudhadha galatoomaa kanaafuu yoo walitti cuunfuu wanti godhamuu qabu tarii dura kana yookaan dabbeedha ta'a yookaan taajuudha yookaan abdiidha yookaan saaddoodha kun as jira. Yookaan ana ta'a gaafa waamicha akkasii jiru irratti argamanii waan xiqqoo tokko gumaachuun haamilee namaaf ta'a akka walaloo sila sheekaan dubbise. Isa kanaaf iyyuu sa'aatii waan akkasii jirutti yoo isin deeggarsa hin goone yoo nu bira hin dhaabbanne waan tokko ola deemuun hin jiru abdii nama kutachiisa waan ta'eef isa kana isinitti bachuun barbaada galatoomaa ulfaadha. Egaa weellistoota keenya artiistoota keenya garas jiranu hedduu galateeffannaa waa'ee weelluuf artii irratti dubbataniiru waan tokko waadaa seeneetaniin kan isaanii cufu koronaan dabartu malee artiistoota keenyaaf sagantaa guddaa tokko biyya Jarmanii keessatti waltajjii guddaa ni qopheessina miti ni qopheessina isaaniin ol kaasuun dirqama keenya waan ta'eefaniin jedhee mee Aadde Fatihaa Shubart ati immoo shaggaa waloo shaggaadhaa fi kara joornaalizimiitiin isaan irraa yaada fudhadhu. Galatoomii. Hayyee hin dhaga'amaa? Okay. Shaggaa duraan dursoo baga gammaddeen siin jedha. Guyyaa kana guyyaa Oromoo mataa itti wal qabattee waan durii waan uummanni keenya akkaataa itti jiraatuu fi waan hunda kaastee waata jettee asirratti nuuf katabdee jirta walaloolee gootee dhaamsallee barsiisullee so mee kitaaba kana kitabuufu maalumatti si kakkaasee tokkoffaa lammaffaa maal nurraa eegda ka jedhu uummatarraa nurraa maal eegda ka jedhu si gaafachuu barbaada. Egaa galatoomii Aadde Fatihaa gaafiin isheen na gaafatti kuni gaafii Aadde Fatihaa qofa keessi jiru otoo hin taane gaafiidhuma hawaasa bal'aa keessi jiru deebiin allaadhullee iseedhaaf qofa osoo hin taane hawaasa bal'aadhaaf allaadha. Tokko daandii ogbarruu kana dhufee kitaaba maxxansee waan sammuu koo keessa jiru waanan beekuu fi waanan gargaarsa beekumsa hiriyoota koo itti gaafadhe bifa ogbarruutiin lafa kaa'ee darbuu kanan filadhee fi jireenyi lafaa kun gabaabduudha. Jireenyi gabaabduu ta'uu ishee immoo kanuma kaleessa jaallannu hiriyyaa of biraa arginu hedduu itti dhabneerra. Qabaataanis ni godaana, hiyyeessis ni godaana. Bara 50 yookaan 30 borni jiraannaa hin beeknu. Garuu nama jechaan nama erga du'e boodallee boollaa olitti maqaa ofii jiraachisee du'eedha. Haala kamiin jiraachifna? Ani yookaan goota ta'uu yookaan goota ogbarruu ta'uu otoo hin taane ana boodayyuu hiriyoota baay'eetu jira. Wanti na gaddisiisee tokko cichee akkani ogbarruudhaan waan ta'e lafa kaa'uudhaaf na kakaase dhuguma beekumsa sana qabaadhee yookaan sadarkaan barnoota kootii hammas guddaa ta'ee otoo hin taane xiiqin na kakaase. Xiiqichi kunis maa inni akka Oromootti waanuma aadaa boonsaa qabnaa duudhaa sirni keenya sirna gadaa sirna diimokiraasii kalaqee fa'aa jenna waan qabatamaan ogbarruudhaan lafa taa'ee hin jira jette abboomaati hundumtuu. Jetteen abboomaa immoo afoollee adada bubbuluun daandii darbaa dogongoratti achi deema jechaadha. Biyyoota gurguddatte gaafa laalle wanti hundumtuu ragaadhaan lafa taa'ee deema. Wanti ragaadhaan lafa taa'e immoo yeroo kamuu mormii hin qabu. Faayidaan ogbarruu illee kanuma keessatti ifa ta'a jedhee yaada. Hawaasni keenya immoo maal gochuu qaba waan fakkeenyaaf kitaaba kana maxxana isaarraa kaase hamma guyyaa sagantaa har'aa kanaatti namoonni natti dhiyaatanii keessoo kitaaba kanaa beekan faayidaa ogbarruu beekan artistootuma keenya kanuma faana hojjenne lammiileen biyya alaa kan na cinaa dhaabbatiin na gargaaran maaliidhaaf shaggaa bifa kamiin beeku moo waa'ee waataa kanatu galeef moo yoo kan jennu taate sobaadha maalummaa artii beeku
faayidaa artii beeku, faayidaa og-barruus beeku. Kanaaf hamma ammaatti hamma sagantaa guyyaa har'aatti na cinaa dhaabbatan. Kanaafuu isinoo hawaasa keenya artistoonni keenya gaafa isinii hojjetan, barreessaan keenya gaafa isiniif hojjetu, nama sana ol kaasuudhaaf otoo hin taane dhaloota hegeree dhufu dukkana keessaa ifatti baasuu akka ta'e, tarkaanfiin tarkaanfannu kamtu dhaloota hegereetiif riqicha ta'uu akka ta'e akka hubattan gamanaan isin hubachiisuun barbaada. Tarii yaanni an qabu isuma kanaa ulfaadhaa deebiin ta'a jedhee yaada Fatiyaa. Hedduu galatooma akka naa galetti warri artistoonni akka ililliiti ummanni bishaan. Ililliin yoo bishaan ittiin naqin hin baddi jechuu kanaaf akkasitti hubadha. Mahammad waggaa dheeraa sibeenaa ati sabboona Oromoo guddaadha. OMN'n gaafa ijaaramerraa bira dhaabattaa artii Oromoo jala deemtee har'allee qaxxamura dhuftee as dhuftee ummatuma kee tajaajiluuf jechuu tola oltummaadhaaf yeroo hunda goota. Gaafiin ani siif qabu durirraa artiin Oromoo har'a yoo wal bira finnee laallu maali wayyooma qabamoo duubatti deebinee moo mee waan kana mee nu ibsi. Gaafii deebiidhaaf qorannaallee silaa feesiftu. Anammoo akkuma isiin jette waggaa dheeraa akkuma hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa keessa jiru biyyoota garaagaraallee hedduu deema. Akkuma beektan yeroo hedduu waltajjii irratti bahuun yeroo jalqabaati jechuu hin danda'anatti fakkaate. Ammas ani asirratti bahee dubbadhaa fi qophaa'ee nama dhufee miti kaameera duuba dhaabataa ture. Haa ta'u amma dubbachuu qabda jedhamee dirqamu manatti kenninaan kabaja hawaasa kanaatiif asirra dhaabadhee dubbataa jira. Ulfaadhaa galatoomaa. Kalammaffaa ammoo osoo deebii sanitti hin deebi'in hawaasa Oromoo biyya alaa jiru daa'ima xiqqaa irraa haga nama guddaatitti bakka deemnu hundatti haga danda'ameen hojii kana wayita hojjechuuf deemnu anas ta'ee hiriyoonni kiyya kanaan dura jirani milkaa'ina hojii kanaatiif gargaarsa nuu gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhaa. Gara fuulduraallee haga danda'amee hawaasa keenya tajaajiluudhaaf fedhiidhaan tajaajilaa kana godhuudhaaf duubatti hin deebinu. Bakka geennetti numa cinaa dhaabattanii akkuma baratametti akka waliin sochoonuu isin gaafadhaa. Ulfaadhaa galatooma. Waan artii irraa kaasee ka duriitiif ka ammaa garaagarummaa isaa jiru himuudhaaf xiqqoo dhugumaan nama rakkisa. Qorannaa dhugaa barbaachisa. Haa ta'u garuu wanni amma akkasumatti achi ilaalanii jira. Barri duriitii fi barri ammaa kun garaagarummaan inni qabu amma bara teeknooloojiiti, amma bara intarneetiiti. Namni hundinuu carraa walqixa waa dubbachuu fi waa walqixa godhuu ni qaba. Garaagarummaan jiru beekumsaan ka godhanii fi fedhimaan ka'anii ka godhantu jira. Hawaasa keenya keessa waan artii namni artii warra artii biran dhaabatu artistoota biran dhaabatu jennee yeroo garagarii akkuma dhuunfaatti yeroo mari'annu komii garagaraatu ka'a. Komiin ka'u gara hawaasaatiin waan hawaasa kana kakaasuu yoo namichi sun fide fudhatama qabaa. Kalimaaf dheengadda namoota wayita gaafadhu fakkeenyaaf Hacaaluu fudhadhu naan jedhan. Akka Hacaaluutitti yoo sirban fudhatama qabaa jedhan. Yoo namichi ammoo waan sirbu suni yookiin waan inni dhiyeessu suni laafaa ta'e hagasuma laafaa jedhan. Gara artistootaatiin ammoo yoo hawaasni nurraa waan tokko hin fudhan kitaaba baafnee yoo maxxansinu yoo nurraa hin fudhan sirba baafnee yoo nurraa hin binne rakkoo hawaasaatii ka jedhullee jira. Akka ilaalcha kiyyaatti rakkoon gara lachuu jira. Rakkoo gara lachuu kana ka fide ammoo akka Oromootitti waliigalatti rakkina Oromoon keessa jirutu kana fide jedhee yaada. Kun ilaalcha kiyya. Ammoo rakkinnuma jiru san irratti maal godhuu qabna ka jedhu ammoo akka dhuunfaa kiyyaatitti yookiin ammoo akka hawwii kiyya ibsachuu hin danda'a.
artistoonni keenya yeroo waa hojjetan kaaseeta baasuus haa ta'u kitaaba barreessuus haa ta'u nama waa hojjete tokko loomiin 50 nama tokkoof ba'aa nama hedduu fi faaya jedhanii miti nama waa hojjete san haga inni tattaafate caalaa anammoo irratti gargaaruu qaba ka jedhu onnee keessaa yoo qabaatan godhuu waan biraati wooma danda'ani waan bira dhaabataniif nam tokkicha nama dhibbaa yoo bira dhaabatan namichi sun boollaa ol ka'a jechuudha gaafa duraa waan laafaa yoo hojjete gaafa lammaffaa gargaarsa nama hedduutiin waan jabaa hojjetee gadi ba'a jechuudha hamilee horatee gadi ba'a jechuudha saba kiyya qabaa ebaluun na bira dhaabataa ka jedhu onnee guutuun nama bira dhaabatee waa hojjechuu danda'a jechuudha kana hawaasni keenya yeroo hedduu faaya of harkaa qabu faaya ormaa leellisuu irra faaya ofii jabeeffatee jabaadhu kana wanna tocho hojjette kun amma waan gaariidha gara fuuldura ammoo kana caalu godhu arrabsuu irra osoo akkasitti deemee gaarii natti fakkaata artistoonni illee haga danda'aniin yeroo gargariin argaa achitti illee rakkoon jiru artistoota qofaa miti gara gaazexeessitoota illee barreessitoota keessa illee jira qalamumaa fi waraqaan waan harka nama jiruuf waa hedduun barreessa kanarratti tarii an ofii dadhabaa ta'uu malaa nama biraatti maa barreessite jechuu kiyyaa miti kaggaanillee tarii maa barreessite naan jedhee kana kamanne haga danda'een dhuunfaa kiyyaan namni na beekuun beeka waan ofii dadhabillee nama itti kadhadheeti namichi sun akka ol ka'u iyya yaala kana himuu silaan barbaadu ammoo akkas akka namni godhuuf dubbadhe amma kabiraa asirratti wanni jechuu barbaadu gara gaazexeessummaatiin akkuma isiniin jedhe namni ismaartifoonii qabu hundi isaa gaazexeessaa uf godhee kaayuu hin danda'a hawwii isaati hin ta'aaf hin ta'uun ammoo waan biraati akka ogummaatitti illee akka silaa naamusa ilma namaa kabiraatitti illee wanni ani namatti silaa himuu barbaaduu fi hawwu ani waan san hin godhu waan biraati akka gaazexeessummaatitti wanni silaa nama tokkorraa eegamu godhamuun malu waa maxxansuu danda'amaaf waa jechuu danda'amaaf waa barreessuu danda'amaaf waan saba keenyaa hin malle waan ilma namaatiif hin taane waan hadha nu mirqaansee boru ammoo nu boochisu akka hin barreessinellee akka hin maxxansinellee kuni dhaamsa kiyya fedhii kiyyallee yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irratti wanni nama aarsaa jiraachuu mala obboleessi keenya nurraa ajjeefamuu mala obboleettiin teenya ajjeefamuu ni malti haqateenna karaan ibsannuun miidhama keenya karaan himannuun asirratti na hubadhaa abbaa feetan hin morminaa jechuu kiyyaa miti mormuun akka qabu haqallee karaa nagaatillee mormuun hin danda'amu karaa nagaatiin hiriiras bahanii gadi bahanii namatti illee waa dubbatanii qawweellee qabatanii mormuun hin danda'amu garuu karama dhugaa irratti hayxi teenna kagaltuun karaa dhugaa irratti waan taateef maaliif kana jedha yeroo garii haqa qabnu waan nu jalaa dhodhoysu waan garii waan arguuf sababa jecha garii yookiin ammoo odeeffannoo garii akka hin taanetti maxxanfamuun yookiin bahuun waan garagaraa irratti haa ta'u hayxi teenna nu jalaa dhokatti haqa teenna qabannee yoo duuti dhuftellee karaa sanirratti yoo irratti du'an rakkoon qabu garuu haquma sanirratti hundaa'anii abbama fedheef saba keenyaafis haa ta'u kabiraatiifis haa ta'u qalbii ofiitiifillee akkasitti yoo ta'e gaariidha ogummaa gaazexummaa keessatti illee wanni jalqaba irratti dirqama namatti ta'uu fi godhuu qaban dhugaa dubbachuu tokko looguu dhabu dhara hin jirre uumuu dhabu kana dhumarratti wanni jechuu barbaadu waltajjii garagaraa irratti hin arga keessattuu ani taa'ee waan kaameeraa waraabe galee waan arguuf waan tokko hawaasa keenya hundaaf wannan dhaamu jira artistoonni yeroo manaa bahanii dhufan maallaqa achii argadha jedhanii waa yaadan natti hin fakkaatu anis yeroo waltajjii irratti diraamaa fa'a hojjetaa ture nan beeka
wanna achi argadha jedhanii dhufan hamilee guddaa yeroo isaan waa godhan harka namaa dha'u fuula ifaan laalu gammachuun waliin gammadu maallaqa kennaniif caalti wanni sun. Hedduu galatoomii dhaamsa maanguddoo nuuf kenniteef dhugaa muuxannoo ati qabdurraa hedduu si galatoonfannaa marta akka qofa shaggaa baadiyyaa har'a maaltu sitti dhagamee mee har'a akkam ture ka jedhu gaafii tana si gaafachuu barbaada akkam ture nuuf gabaabsiti mee gammachuus ta'e gaddas. Gaaffii ulfaataadha. Yeroo haasaa godhe sana tarii mucaan kun maa inni gowwaara jalliseetuma bu'aa namni jedhu fa'aa jiraachuu hin danda'ama beektanii. Gammachuurraa kan maddeedha. Yeroo tokko gaafa kitaaba barreessu kophaa taa'een barreesse. Yeroo dheeraa gaamman kitaaba kana barreessu kophaa na barbaachise kophaan taa'aa barreesse. Gaafa kitaaba barreessu sana kophaan jira gaafa har'a kitaaba baasu immoo ummata hagana ga'uutu galma kana keessa jira kana miira keessa na naqe gammachuudha kun immoo. Ardaa marii kanarratti otoo hin dheeressini wanti ani jechuu barbaadu akka waliigala artiidhaa fi ogbarruu keenyaatti komantiilee garaagaraa lammii biyya Jarmanii irraayis artiistota keenyaa fi akka muuxannoo gaazexeessummaa qabuttis yaadota kennanii jiru. Gara pooyintiitti gad dhufna amma akka biyya Jarmanitti artiistota hedduu qabna, barreessaa qabna, nama fiilmii hojjetu qabna, nama miidiyaa hojjetu qabna, muuxannoo garaagaraati. Waan anan barbaadus waan anan kajeelus waltajjii kanarra. Tole biyya tokko keessa jiraataa muuxannoo garaagaraa kan wal utubuu danda'u kan walitti wal barbaachisu walitti hidhata qabaachisuu qabu hedduun otoo jiru garuu jarri kun wal quba qabu kan jedhu anaaf gaaffiidha. Namni kophaatti kaatee bu'aan isaa gaafa yaraa ta'u hawaasichaaf komii dhiyeessa. Guyyaa har'aa kana waltajjii kanarratti artiistonni hundumtuu tokkummaadhaan argamanii kan waa barreessus kan fiilmii dalagus kan gaazexeessus tokkummaadhaan argamuuni anaaf waan guddaadha. Argamaniituma duwwaa galuu otoo hin taane kophaatti waa hojjechuun hin danda'ama. Dargaggeessi tokko halkanis taa'ee kophaas taa'ee rakkatees kaatee waggaa 2 keessatti waan tokko hojjechuu hin danda'a. Kanaaf waatni ragaadha. Eega rakkina keessas taa'amee dhiphina keessas taa'amee kitaabni tokko galmaan ga'amuu danda'ame gurmuudhaan garuu maal hojjechuun danda'amaani kuni artiistota keenyaaf hojii manaa isiniif haa ta'u keessattuu kan Jarman keessa jiraniif jechaadha. Kophaa kophatti kaachuun tarii bu'aa gaggabaabaa mul'isuu hin danda'a. Bu'aalee yaadannoo garuu sabichaaf kan dalagnu amaanaan isiniin jedha. Nama teeknika garaagaraa muuziqaa qindeessuudhaaf fi viidiyoo kiliippii dalaguudhaaf hundumaatu as jira. Kan sirbus jira. Kan walaloo barreessus jira. Artiistonni keenya kan fuula hawaasa duraa badanii abdiin qaba amma booda akka hin banne. Hawaasa keenyaaf immoo guduunfaa irratti kanan dhaamu haa xiqqaatu haa guddatu. Artiistonni keenya keessattuu kan Jarman keessa jirani nama biraa hin qaban hawaasa biraa hin qaban gatii ta'eefi waan isaan jabaa isiniin jedhan otoo hin ciicatin otoo hin tuffatin akkuma waata jabaa jettanii simattan kanatti hojiilee amma booda dhufanis akka artiistota keenya irraa simattan gama kabajaadhaan isin gaafadha kanuma ulfaadhu. Galatoomii. Egaa podium discussionii babbareedaa I think yaada babbareedaatu ka'ee dhugaa dubbachuu fi yaadni kunuu kan ka'ee fi yaada kana kan maddisiise anaaf shaggaatu mari'atee maalii fi rakkoo hawaasa Oromoo jidduu jiruuf artiistoota warra ogeeyyii adda addaa warra gaazexeessaa maalinni hubannoodha moo maaltu kilaarifaay ta'uu qaba mariin kun ka jalqabaati akkasitti waliin haasawaa rakkoo keenya ni furraa ni bilisoomnaa by the way waan tokko qofa waa'ee Mahammad ati kaameeraa duuba taa'uu hin qabdu nama kaameeraa fuuldura taa'uu qabutu kaameeraa duuba taa'e bar. Kanaafuu hedduu haa galatoomu dhaamsa isaa sooshaal miidiyaa irratti bifa kamiin adeemuu qabna haqa keenya qofaa fayyadamnu kan jedhu jala sararuu qabna. Hedduu galatoomaa gaazexeessaa fi egaa ogummaa hedduu qabda kaameeraamaan diraamaas ni hojjeta editaras wannoos immoo I think scriptis ni barreessa. Kanaaf Mahammad Ahmadiin harka naa wadhawaa fi shaggaa baadiyyaa
harka naa dhawaa fi waa'ee isaa baay'ee. Fatiyaani har'an arge ogummaa dabalataa siin qabdu gaafii jajjabduudha isaan gaafatte isiidhaallee harka naa dhawaa. Artiist Abdii Fadiis egaa namni wallaale hin jiru galatoomi. Artiistii keenya Taajuu Shurrubbee atillee asitti argamtee yaada bilchaataa kana nuu kennuu keetiif hedduu galatoomi. Dabbee jechuuni dhugaa dubbachuuf Haacaaluu Lammaffaa jechuudha namni isa dhageessan. Dabbabee ol kaasuu qabna. Meeshaa muuziqaa argatee waan hunda seeraan hojjetee dabbeen artiistii beekamaa Itoophiyaa ta'uu danda'a sagalee isaa dhugaan isinitti hima. Akkasii miti isaan kaanis ka dabbee egaa addatti kan hin dubbadhee fi waan hin yeroo 2-3 argee baay'ee appreciate godhee fi akkuma warra kaanii. Qallichi shaahiin maqaa harkatteeti sukkurri maqaa dhabee jee qaisiisa meeyse. Okay, waan abdiin jedhe egaa dhageessanii maal jedhama afaan Oromooti? Okay, shaahiin maqaa argattee kan mi'eessite sukkaarri maqaa dhabdeedha kan isaa jedha. Sirriidha miti? Gamtaan qabsaawaa keenya artiistii keenya namni isa wallaalee hin jiru dhugaa jabeeffachuu qabna atillee hedduu galatoomii. Manfred, was wir alles in Afaan Oromoo besprochen haben, werde ich dir später Zusammenfassung erzählen. Aber dass du mit uns, mit Oromos, unsere Anliegen, verschiedene, ist egal politisch oder Art, sozusagen Kunst, oder ob das Menschlichkeit, Menschenrechte geht, du bist immer mit uns. Herzlichen Dank. Okay, isinillee hedduu galatooma. Balalaatu malagese mafnayaatu enyi jirbi bafedalacha asigi sirbi damme sonde dabatu gorme dabata asigi sirbi sonde gorme dabata enyi jirbi bafedalacha asigi sirbi damme sonde dabatu enyi jirbi bafedalacha asigi sirbi damme sonde dabata Yo qalbi gobe nagaraftare yo city boy bornaruftare yo qalbi gobe nagaraftare yo city boy bornaruftare balageshe balalatu malageshe mavnayadu kenyi jirbi bafedaracha asiki sirbi korme sonde dabato kenyi jirbi bafedaracha asiki sirbi damme sonde dabato